Naannoon Oromiyaa qabeenya uumamaatii fi nam-tolcheetiin hedduu badhaatu kan taatedha. Qabeenyi kunneen Oromiyaa keessatti argaman tajaajila dhala namaatiif akkasumas ammoo bakkeewwan hawwata turizimii ta'uudhaan tajaajilaa kan jiran lakkoofsaan hedduudha. Daawwattoota keenya qophii keenya gola Oromiyaa guyyaa har'aatiin gara godina Shawaa Kibba Lixaatti imaluudhaan bakka ilaaltanii akkaataa uumama isaa dinqisiifattan akkasumas ammoo bareedinaa fi akkaataa bakka nama ajaa'ibsiisu Haroo Wancii isin daawwachiifna. Hanga xumuraatti qophii keenya waliin nu faana turaan dhaamsa keenyadha. Qabiyyee ijoollee Liiban keessaa Shawaan Kibba Lixaa ishii tokkodha. Akka seenaan ijoollee Liiban Maccaa ibsutti Liiban duraan hora Wallisoo jiraachaa ture. Sanaan boodas hora Wallisoo irraa ka'uudhaan hora Wanciitti gale. Horri kunis bakka Liiban Maccaa ijoollee isaa irratti horuudhaan qomoo isaa itti babal'ifate akka ta'e seenaan ni dubbata. Haroon Wancii bakka seena qabeessaa fi hawwata tuurizimii godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Wancii keessatti argamu yoo ta'u, Finfinnee irraa fageenya kiiloomeetira 152 irratti akkasumas ammoo magaalaa Walisoo irraa fageenya kiiloomeetira 38 irratti bakka hawwata tuurizimii argamudha. Haroon Wancii haroo addaa qabeenya uumamaa Oromoon qabu keessaa sadarkaa idil addunyaatti beeksiftedha. Haroon kun kan adda isa taasisu haala nama ajaa'ibuun tulluuwwaniin marfamee jiraachuu isaatiin. Haroon Wancii tulluudhaan marfamee jiraachuu isaarraan kan ka'e akka beektonni dubbatanitti haroo waciitii keessatti argamtu jechuudhaan ibsu. Kunis ammoo kan jedhameef meeshaa aadaa uummanni Oromoo nyaata aadaa waliif itti dhiyeessu waciitii irraa maqaa akka argatetu dubbatama. Qarqara haroo kanaattis horawwan lamatu argamu. Kanneen keessaa hora namaa fi hora horii jedhamuudhaan kan beekaman lamatu jiru. Horri namaa kan namni dhugaatiif itti fayyadamuu fi akka qorichaatti tajaajiludha. Horri kun gaara gurguddaa haroo Wancii marsanii argaman keessaa kan burqu yoo ta'u, namoonni bakka garaagaraa irraa dhufuun dhuguudhaan akkasumas jalatti dhiqachuudhaan qorichummaadhaaf itti fayyadamu. Horri horii ammoo horiiwwan naannoo kanatti argaman dhugaatiidhaaf kan itti fayyadamanidha. Akka qonnaan bultoonni naannoo kanatti argaman dubbatanitti horri kun soogidda kan of keessaa qabu ta'uu isaatiin horiin isaanii fayyummaa isaaniif gaarii akka ta'ee fi dhukkubaaf akka salphaatti hin saaxilamneef akka isaan tajaajilu ni dubbatu. Haroo Wancii wantoonni adda isa taasisan hedduutu argamu. Isaan keessaas haroon kun qulqulluu fi akkasumas bosonni uumamaa magariisaa fi qalbii nama hawwatu tulluuwwan haroo kana marsee jiru irratti marsee argamuu isaatiin. Gama biraatiin lafti ol ka'aan qarqara hara kanaatti argamu manni amantaa cittuu lafaa bakka harri kun jirutti argamu akkasumas ammoo
simbirroonni naannawaa kanatti argamaniif harri kun bareedina adda ta'e akkasumas ammoo simboo fi surraa adda ta'e kan gonfachiisedha. Bakka harri kun itti argamutti gosti mukeen gurguddoo kan akka ejersaa fi birbirsaa gosa mukeenii 15 ol ta'antu argamu. Akkasumas simbirroonnii fi gosti simbirroota adda addaa bineensota bosonaa hara kana marsee argamu keessa jiraatan. Kana malees albuudota garaa garaa hedduutu argamu. Kunis ammoo haroon kun uumama addaa ta'uusaa kan calaqqisiisedha. Mukeen haroo kana marsee argamu keessatti biqiltoonni kanniisaaf damma akka dammeessituuf oolanis baay'inaan waan jiraniif damma oomishuufis baay'ee mijattuudha. Kanaaf namoonni naannawaa kana jiraatan walitti gurmaa'uudhaan oomisha dammaa irraa itti fayyadamaa jiru. Dammi bakka kanatti oomishamus qulqullinaa fi dawaadhaaf tajaajilu isaarraan kan ka'e gabaa biyyaalessaatti fudhatama guddaa kan argatedha. Kanaaf ammoo haroon Wancii sababa ta'eera. Yeroo ammaa kanatti gola ijoollee dhiiban kan ta'e haroon Wancii yeroodhaa gara yerootti keessummoota hedduu simachaa kan jiru yoo ta'u, gara fuulduraattis daawwannaadhaaf mijataa ta'uu akka danda'uufis sochiin eegalameeti jira.